Qormaata jireenyaa kutaa tokkoffaa. Ilmi namaa qormaataaf uumame. Qormaata jireenyaa kan koo garuu wanti adda taasisu jalqabuma gaafan uumamu akkaataan gara harmee kootti fi irraa jireenyi kan koo qormaatan kan jalqabe ta'uu isaati. Akkam jirtu hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii. Ani Mulugeetaa Tasfaan jedhama. Kanneen YouTube chaanaalii kana faaraa taatanii fi yeroo hundumaa seenawwan akka kanaa hordofuu barbaaddan chaanaalii kana subscribe, viidiyoo kanas like gochuun dagatinaa. Yaada fi miirri keessan anaaf jajjabina waan ta'eef yaada keessan komentii jalatti naaf barreessa. Amma gara seenaa guyyaa har'aaf qabadheettan isin dabarsaa hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Maqaan koo Yaadanii jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee godinaalee naannoo Oromiyaa keessaa tokko kan taate fi godina magaalaan ishee giddugala daldalaa fi jaalalaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti. Kanan jiraadhu haadha koo fi abbaa warraa ishee yookaan abbaa buddeenaa koo waliin yoo ta'u, haadha koof ani mucaa ishee jalqabaati. Seenaan jireenya koo walxaxaa fi gaddisiisaa ta'uu kan jalqabee bu'aa bahiin qormaata jireenya koos kan inni eegalee ganama umurii ijoollummaa kootti. Harmeen kan koo anaan kan na argattee abbaa qabeenyaa tokko irraa ta'us natti himne waan ta'eef ani kanan beekun ture. Dhugumaan harmeen koo ofii rakkattee huccuu namaas miiccitee anaan akka gaariitti kunuunsitee na guddistus wal'aansoon qormaata jireenya koo salphaa miti. Umurii koo gara jalqabaa hangan waggaa 8 ga'utti haadha koo waliinan jiraadhe. Sana booda harmeen koo nama Galataa jedhamutti heerumtee maatii tokko taanee waliin jiraachuu jalqabne. Umuriin koo waggaa 14 yoo gahu oolman koo guyyaa guyyaa mana shishaa fi caatii ta'e. Mana barumsas yoon deemee akka barattootaa kutaa seenee barachuu caalaa asoosama jaalalaa adda addaa dubbisuunan yeroo koo dabarsa. Hiriyoonni koo waa'ee jaalalaa fi jaalalleewwanii yeroo dubbatan abbaa warraa haadha koo yookaan abbaa buddeenaa koon yaadadha. Abbaan buddeenaa koo anaan baay'ee na miidha. Kanaaf yeroo hiriyoonni koo haasa'a jaalalaa jalqaban dafeen isaan dhiisee deemee kophaa koo mooraa keessa taa'ee boo'a. Hiriyoonni koo rakkina kan koo hin beekani. Ilaalaa intala ishee xiqqoo kana yeroo isheen qaanoftu naan jedhu. Qasa'aniis anatti kolfu. Yeroo hedduu ani akka meeshaa gatiin qabneettan of ilaala. Harmeen kan koo yeroo hundaa amala koo jijjiirramaa jiruuf yaaddoo keessa galtus sababa isaa waan hin beekneef homaa tokko hin dubbattu. Akkanuma jechaa waqtiin gannaas gahe manni barumsas cufame. Anis yeroo boqonnaa kootti abbaa buddeenaa koo hojii ijaarsaa hojjetu waliin hojii humnaa hojjechuufan murteesse. Kanas kanan godhu maallaqan barhaaraa itti aanuuf barruulee fi yuunifoormii ittiin bitadhu argachuufi. Harmee koo maatii jiraachisuuf dadhabduuf garaan koo baay'ee na gadda. Tokko kanaafidha kanan hojjechuu barbaadeef. Galataan abbaan buddeenaa koos akkan waliin hojjedhu na amansiisee jira. Yeroon ani isa waliin hojjechuuf murteessetti gammachuun isaa garmalee ture. Harmeen koo garuu intalli koo umurii waggaa 14tti bolokkeetti fi dhagaa yoo baattee ni miidhamti jettee mormite. Haa ta'u malee Galataan intala koo jettee ati qofti gara ishee maaf gortaa? Yoon dhalchuu baadhes anis abbaa isheetii immoo akka isheetti toluuf qofa ana bira haa ooltu, anuu hojii cimaan hojjisiisu jedhee harmee koos amansiise. Anis ijoollummaa koon maallaqa argachuu qofa yaadeen hojii humnaa jalqabe. Namni na arge hundi nama rarfata. Galataan hojii ulfaataa hin hojjechiisu jechuun harmee koos amansiise sun al tokkotti bolokkeettii 4 lafa irraa gara darbii 4ffaatti na baachisa. Obboleettiin isaas kan argitee calliste dhiisuu filatte. Yeroo hundaa jechoota haamilee na cabsan anatti dubbata. Keessumattuu yeroo hojii irraa gara manaa deebinu hojiin guyyaa akkami nama gammachiisa miti? Egaa itti bari yoom jireenya kana caaluu qabaattaa miti naan jedha. Ana garuu jireenya koo keessatti qormaata jireenyaa dursee dabarse caalaa wanteen ammatti argaa jiru baay'ee keessa koo madeessuu jalqabe. Galataan osoon arguu osoon dhagahuu harmee koo irratti dubartoota biraa waliin haasa'a kan biraa eegale. Waanan ani homaa hin beekne itti fakkaatee anuma fuulduratti dubartoota hojii waliin hojjennu waliin bakka itti wal argan beellama yoo qabatan nan dhagaha. Badii hunda caalaa isa obsuun natti ulfaate.
waan hundumaa haadha kootti himuufan murteeffadhe. Haati koo aartee waan tokko yoo taate hoo? Obboleessi koo akka koo abbaa malee, akka koo haadha malee yoo hafe hoo? Jedheen kophaa kootti boo'ee itti dhiisa. Waqtiin gannaas dhumee ayyaanni bara haaraa ga'eera. Ani dur ayyaanni yeroo dhiyaatu baay'een gammada. Jaalalaanan ayyaana eegan ture. Amma garuu homaa natti fakkaachuu dide. Kanuma garaan duubaa tokko harmee koo waliin mana keenya ayyaana fakkeessuuf oliif gadi erga jennee booda sa'aatiin gara galgalaa gaaf ta'u harmeen koo buna akka dhugduuf waan waamamteef gara mana warra ollaa deemte. Anis waan manatti qopheeffanne xiqqoo erga nyaadhee dhugee kitaaba asoosamaa Madaam Ogolee jedhamu kan onnee koo tuqe tokko dubbisuun jalqabe. Yeroo kanatti balballi mooraa keenyaa gadi qabamee jira malee guutumatti hin cufamne ture. Qorqorroos waan ta'eef banamee sagalee guddaan yoo cufamu nan dhaga'a. Namichi dhugaatii garmalee dhugee quufee daddarbamu tokko gara mooraa keenyaa ol gale. Innis galataa ture. Kokkolfaa gara manaatti natti ol seene. Gara koottis dhiyaatee har'a dhugaa gochuu qabna. Dubrummaa kan kee osoo ati dargaggeessa tokkoof hin kennin akkuman jalqabe har'a nan fixa jedhe. Anis rifadheen gara cinaa sireetti fiigeen sagalee boo'ichaan makameenan isa kadhachuu jalqabe. Battaluma kanatti balballi alaa sagalee guddaadhaan rukutame. Maaltu ta'uuf deema laata? Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya, seenan yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun isin biraan geenye. Kutaa tokkoffaan kanumarratti xumuree jira. Kutaa lammaffaan kan itti fufu ta'aatii isin koomentii jalatti kutaa lammaffaa jechuun yaada keessan naaf barreessa. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun viidiyoon ani yeroo yeroon gadhiisus akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa kan oon godhadhaan isin jedhaa. Kanarraa kanumaa bakka jirtanitti nageenyi isin waliin haa ta'u.